Daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Hamma immoo Ramadaana waan ta'eef zikrii jennaa, salawaata jennaa, amma kallattumaan gara zikriitti dabarra. Nu waliin tura. نستغفر الله نسألك التقوى ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك السعادة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك السعادة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك السلامة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك السلامة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Egaa daawwattoota keenya salawaata jennee zikrii jennee walitti deebinee jirra. Sagantaan keenya haala bareedaa ta'een kan itti fufee Ramadaana egaa halkan Ramadaanaati. Baay'ee waan nama gammachiisu jechuudha. Egaa amma immoo zikriiwwan hamma jennee kaanee fakkeenyaaf zikriiwwan amma halkanawwan Ramadaanaa keessa jedhaman ji'a Ramadaanaa keessa akkaan ummanni muslimaa addunyaarra jiranu bakka garaagaraatti zikriiwwan kan jedhu nas'aluka aljannata wa na'uudhu bika minan naar jedhu. Faallaa kana ammoo warroottan zikrii kanaan bida'aadha, zikriin kun hin ta'u jedhanii mormii jabaa dura dhaabbatanii zikriiwwan kana akka hin jedhamne barsiisanis ni jiru. Mee waa'ee salawaata kanaa, waa'ee zikriiwwan ji'a Ramadaanaa kana keessa jedhamu shari'aa keessatti ilaalcha akkamii akka qabullee kan nu biraan gahanu Ustaaz Kaamil gamaa isaaniitan isin deebisa. Mee Ustaaz Kaamil zikriiwwan hamma jennee kaan egaa kan ummanni keenya nutillee daa'imummaa keenya kaanee osoo dhageenyu har'a geenye osuma jennu jechuudha. Faallaa kana ammoo warrootanii mormanu kana maal jettan isin shari'aa keessatti mee ilaalcha akkamii qaba zikriin kun? Egaa zikriin akkuma dubbattanii jirtanu Ramadaana keessas ta'ee Ramadaanaan alas ta'ee namni muslimaa tokko rabbiin zakkaruun hin gahu jedhee ni mormallee jedhee hin yaadu'ani. Namni quraana rabbiirraa hubannoo qabu, namni hadiisa ergamaa rabbiirraa alayhi salaatu wassalaam hubannoo qabu tokko rabbiin zakkaruuni shari'aa islaamaa faallessa jedhee kan yaadu natti hin fakkaatu jechuudha. Namni beekumsa qabu wallaalumarraa yoo ka'e malee. Rabbiin zakkaruuni Ramadaana keessa ta'ee Ramadaanaan ala ta'ee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala maal nu jedha? Yaa ayyuhalladhiina aamanuu dhkurullaha dhikran kathiira. Rabbiin udhkurullaha jedheen isne dhikran kathiiran jedhe. Yaa warri rabbitti amantan
ربي ذكروا بايسا جد يعني ربي ذكر جدن نسنة ذكرا كثيرا جت جدكني تأكيد جدم يعني ربي وان كان كيستي اتجابي السجرة يعني ذكري ذكروا تيجو مالف وانتوني رمضان كيس ذكر مكوني مسلمني لا إله إلا الله جتشو بايسا أستغفر الله جتشو بايسا نمني أستغفر الله جتشون أركادا بدعادة جدو تكو ولا مرة يوكا همالي بيكان تكو كان جدا اللي هي يادو مالف ربي رمضان جتشوني جاء ذكريت جاء عبادات جاء استغفارات جاء رسول عليه الصلاة والسلام مال جدا ani guyyaa tokkotti yeroo 70 astaghfirullah jedha jedhan riwaayaa gariidhaan immoo yeroo 100 jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam rasuulli alayhi salaatu wassalaam istighfaara baay'isan astaghfirullah jechuu baay'isan rasuulli macsiyaa qabaatanii osoo hin taane namni tokko macsiyaa qabaachuu qofaaf miti kan inni astaghfirullah jechuu baay'isu jechuu astaghfirullah jechuu baay'isuun istighfaara baay'isuuni yoo macsiyaa qabaatte macsiyaa kan kee rabbiin si araarama yoo macsiyaa hin qabne immoo darajaa kan kee rabbiin ol si fuudha jechuudha kanaafuu zikriin ramadaana keessas ramadaanaan alas kun waan shari'aa islaamaa keessatti jaallatamu waan rabbiin itti nu ajaje waan rasuulilleen alayhi salaatu wassalaam itti nu ajajanii kanaaf ummata islaamaa hundaaf wantan dhaamu ji'a kana keessas ta'ee ji'a kanaan alas ta'ee zikriin barbaachisaadha zikrii rabbii baay'isuun akkasuma salawaata ergamaa rabbii irratti alayhi salaatu wassalaam buusuu baay'isuun khaasatan khayrii natijaa ramadaanaa kana keessa hojjettu isa ji'a ramadaanaatiin ala hojjettuun adda adda jechuudha akkuma rasuulli hadiisa isaanii keessatti maal jedhan sunnaanati ramadaana keessa salaattu raka'a lama salaata sunnaa raka'a lama kanati ramadaana keessa salaattu akka fardii yeroo biraa ati salaattuuti jedhan akkas jechuun maal jechuu guutummaan guutuutti sunnaanati salaattu kun waajibatti qixxaaha jechuu osoo hin taane sawaaba guddaa qaba jechuu amma immoo nashiidaa gabaabduu isiitiin kan nu bohaarsanu ustaaz Warqiyyeedha gama isaaniitiin dabarsaa shaashaa waliin jenna waliin haa turru. عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك بسم الله جنة مكا ربك إني توكيت أنكبو شريكا صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك خالق العالم موتي زلالا أنت يا سلام رحمتك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك ربي توكيتا شريكا كبو نفدي ستبو اتمنانك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك كواكب فمو اسم بيتا يسوس غربيتا كانك بك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك نبتي جرا رب العالمين سورة مريم بني لالك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك عيسى تجدي إني عبد الله غربيتا الله تأوهمك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك يا رسول الله عليك الصلاة وكذا السلام من إلهك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك نبي ربي آكم قلبي عيني طبيبي متى ألقاك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك أنو سيادة يا محمد أوين ولا مالكو تأوك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك نمي نبيكو يرونا أرجو كيسي كوديرو نمني بيتك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك فيا نسيا نمني نلالو كيسو وتلو إنيو نبيك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك على اللسان سيني كولا في مالي بدو في جسمي ولك صلاة عليك سلام عليك حبيب ربي سيادك إسان جالتي جال لفتي ونيتي لتي أتي وادك
الصلاة عليك السلام عليك حبيب ربي سيارك حبيبي يا معي يا صبيح الوجه حبيب الإله روحي فداك الصلاة عليك السلام عليك حبيب ربي سيارك يا كحيل العين يا قرة عيني يا بديع الحسن نحن نحبك الصلاة عليك السلام عليك حبيب ربي سيارك يا فصيح اللسان يا بريق الأسنان يا مفتاح الجنة هكذا. سلامي عليك الصلاة عليك السلام عليك حبيب ربي سيارك ويا محمد يا بحر البحور نلت كل فخر لم ينل غيرك الصلاة عليك السلام عليك حبيب ربي سيارك أهل السنة يا أرجي لفا كرى مصطفى كابن جرك الصلاة عليك السلام عليك حبيب ربي سيارك كميسوتك ويا صوفيا عندي أنبياء جبي فنك الصلاة عليك السلام عليك حبيب ربي سيارك صلاة عليك السلام عليك حبيب ربي سيارك الصلاة عليك السلام عليك حبيب ربي سيارك